Akka mul'atan dhaggeeffattoota odaa miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaa har'aaf qabanne isin dhageessifnaa oduu gaggabaaboon eegalla. Humni waraana mootummaa fi waboo zoonii lixaa waraana walitti banuun lubbuun hedduun galaafatame. Daawwannaan muummee ministeera Itoophiyaa Chaayinaatti taasisaa jiru milkaa'ina hedduu qabaachuun himame. Achi buuteen faannoo dhabamaa jiraachuu odeeffannoon adda addaa ibsaa jira. Godina Arsii Lixaatti iddoowwan hawwata tuurizimii Leephis ganda tuurizimii filatamaa bara 2023 jedhamuun filatame. Egaa dhaggeeffattoota keenya kunneen oduu gaggabaaboo keenya turanii miidiyaa keenya odaa miidiyaa Intercept yoo dhaggeeffattan odeeffannoo wayitawaa kan argattan ta'a. Amma gara oduu bal'inaatti ceena. Humni waraana mootummaa fi waboo zoonii lixaa waraana walitti bananiin lubbuu hedduun galaafatame. Waraanni mootummaa fi waboo zoonii lixaa waraana fuulaa walitti bananiin ajajoota dabalatee waraanni waboo hedduun galaafatamuu ragaa qabatamaan naannichaa ba'ee nu qaqqabeera. Haaluma kanaan Jaalboruu Gurmeessaa ajajaa waraana waboo zoonii lixaa Abaawoon akka qaroo ijoo isaatti ilaalu ajjeefamuun dhaga'ame. Waraanni waboo hedduun isaanii du'aan akka boqotanii fi baay'een isaanii immoo madaa'uu isaanii namoonni naannicha jiran haala qabatamaa achi jiru nuuf gabaasaniiru. Daawwannaan muummee ministeera Itoophiyaa Chaayinaatti taasisaa jiru milkaa'ina hedduu qabaachuun himame. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbee kana keessa daawwannaa hojiif Chaayinaa deemuu isaanii ni yaadatama. Kaayyoon deemsa isaanii kun hariiroo Itoophiyaa Chaayinaa cimsuu irra darbee hojii guddina Itoophiyaaf deeggarsa ta'u hedduu haala mijeessuuf yaadamee akka ta'e ragaa waajjira muummicha ministeeraa irraa ba'ee ni addeessa. Chaayinaatti abbootii qabeenyaa namoota 300 ol waliin wal arganii mari'achuun carraa investimentii adda addaaf oolu waliigaltee 14 mallatteessaniirus jedhame. Itoophiyaan buufata doonii galaanaa fayyadamuuf dursa daandilee biyyoota olaan wal quunnamsiisan ijaaruun waan barbaachisuuf milkaa'ina isaatiif immoo mootummaa Chaayinaa waliin waliigaltee irra ga'aniiru jedhame. Dr. Abiy Ahmed buufata doonii Chaayinaa Shaangaay keessaa buufata doonii Yaangishan daawwachuunis muuxannoo wal jijjiirraa taasisuu isaanii ragaa ministeera koominikeeshinii federaalaa irraa ba'ee ni mul'isa. Karaa biraatiinis Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii New Development Bank waliin mari'achuun sochii misooma Itoophiyaa gaggeessitu keessatti haaldureen akka uumamu ta'eera jechuunis dubbatameera. Achi buuteen faannoo dhabamaa jiraachuu odeeffannoon adda addaa ibsaa jira. Karaa dhiyaa Tigraayin wal quunnamsiisu raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Mekanaayizd jedhamuun beekamu guutummaa guutuutti faannootti ulaa cufeera jedhame. Haaluma kanaan faannoon qabsoo uummata Amaaraaf manaa ba'e sochii dhaabuuf dirqamuu odeeffannoon qabatamaan iddichaa argamee ni ibsa. Uummanni naannoo sanaa akka jedhanitti loojistikiin karaa darbuuf dhabuu irraan kan ka'e waraanni faannoo beela hamaaf saaxilamuu danda'eera jedhan. Uummannis waraana hanga kana baay'atu qallabuuf akka rakkatuu fi faannoon kanaan booda osoo gara qabsoo nagaatti deebi'ee gaariidha jechuunis uummanni dubbifne tokko tokko nutti himaniiru. Godina Arsii Lixaatti iddoon hawwata tuurizimii Leephis ganda tuurizimii filatamaa bara 2023 jedhamuun ifoome. Gandi ikkoo tuurizimii Leephis mootummaa gamtoomanitti dhaabbata tuurizimii addunyaatiin ganda tuurizimii filatamaa bara 2023 jedhamee filatamuun isaa gammachuu guddaa uumeera jedhame. Murtoon yaa'ii waliigala 25ffaa dhaabbaticha biyya Uzbeekistaan magaalaa Samarkand irratti gaggeeffame irraa dhaga'ame kun burumtii paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee mootummoota gamtoomanitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaatti hambaa uumamaa ta'ee galmaa'etti ta'uun isaa immoo gammachuu addaa kan uume ta'uu hirmaattonni sagantichaa ni ibsu. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa saganticha irratti argamuun haasawaa taasisaniin uummata godina Arsii Lixaa Leephis qabeenya ajaa'ibaa kana kunuunsanii har'aan ga'aniif galata guddaa akka qabaniif dubbataniiru. Iddoon uumamaa addaa kun beekamtii isaaf malu akka argatuuf jalqabaa hanga xumuraatti hordofaa kan ture ministeera tuurizimii mootummaa federaalaa guddaa galateeffamuu qaba jechuun Obbo Shimallis ibsaniiru.